Yes. Wow. Oh my God. Bani habanam. Namni gara sanaa gara ilaalu. Habanam ume Doktor asli haadha taate obboleettii taate mana si ala sinaa kennuudha gola si diiqa sinaa kennuudha kun immoo sirraa hanqatanaan jettee hadiyyaa si Abanamu. Ay kafet. Masha Allah. Akid Quran kun. Ya Rab. Maşallah. Mabruk. Maşallah. Hello Jamila. Aywa gargari gowaz. Mohon balwachiso. La. Ya Yama. Abshir. Mabruk baga gammadde. Fatia. Kennaa cimaadha, kennaa jabaadha, kennaa quraanaa wallahi kennaa ulfaataadha. Waa danuuf keessaa qaba. Kalaama rabbiiti. Waan hedduu amaanaa hedduu of keessaa qaba. Nama amaanaa quraanaa eeggatee galmaan ga'u rabbi isaa taasisu. Baay'ee nama gammachiisa. Khalas. Akka yerootti dubartii lammaffaa quraana badhaafamte jechuudha. Madaam Saarraa. Maasha Allah wallahi rabbi irraa jaalala. Kennaan dhume? Baay'ee namatti tola. Sagantaa keekiitii xiqqoo miira keessa seenanii madaam Saarraa xiqqoosi waan isii gammachuudha gaddaa miti miiratti na buute waan dhiifama gammachuudha malee gaddaa miti gammachuu keessas immoo baga gammaddee amaaniilee gammachuudhaan bu'anii miira keessa dubbachanii hayyee sagantaa keekiyyuu Ni junde kumullo. Keki mura. asirratti dhugaa sila wajjiniin kuftee kaate tokkoffaa jalqabarratti manni amma namni kana hunda baadhatee jiru mana Jamiilaan keessa jiraatudha. Tokkoffaa mana kennite lammaffaa hirribatti dhabdee waa meeqa qophiin kun akka inni bareedee amma ga'u namni godhee Jamiilaadha. Ittaane immoo obboleewwan si warra viidiyoo irratti argaatan kana jechuudha hunda jalaatiin galatoomaa jedhanii kan viidiyoo keessatti mul'atiin hin jiru hundayyuu galateeffadhaa. Kanaaf miira keessa galtee boosee madaam Saarraan keenya amma sagantaa keekiiti itti fufaa Jamiilaa keenya galatoomaa ulfaadhu ati obboleettii keenya haadha keenya wallaahi kabaja guddaa sii qabna siin jenna isinis immoo Saaraayee bukkee sana ulfaadhaa maqaa keessanii waamnee garuu hojiin keessanis waan hundinuu wal fakkaata galatoomaa ulfaadhaa hunda keessanii iyyuu siniin jenna warri bira jiran kuni warra kottaa daraa jedhamee waamamee dhufe tun ta'in obboleettii keenya ija jabaachuu qabdi ija jabeessuu qabna bira dhaabachuu qabna jedhanii kaan dalagaa dhiisee kaan dalagaa irraa ba'ee dhufee bira dhaabataa jirudha hunda jalaatiin galatoomaa jedhan Ilana kisarrachillee kan ilaalaasee buna. amma sagantaa keekite bakka dubbachuun dandeenye bakka kee bu'eessii dubbadde obboleessi kee galee badaan amma immoo waan ani irraanfadheetu jira wanta ani irraanfadhe miira keessa galeeti ani as dhaabatee na ajajuuf itoo hin ta'ini dhaqee birrii 12,000 yookaan 8,000 afooshaatan si qaba jedhee halkan tokko mubeen na boosise Jamiilaadhaan duratti immoo mubeet halkan na boosisaa bulee lakki diinqa namaa keessatti hojjetattu naan jedhee haadha manaa isaa bira taa'ee halkan mana isaa keessa taa'ee an afooshuma si qabuun qaba yoo inni illee si bira hin jirre naan jennaanan akka waan inni naa qabeetti isatu awwala gammachuu keessa sabna boosisuu eegale isallee asumaan akka umurii dheerinaadhaas haadha isaa digambaa isaa jannatal furdoosiin akka naa kadhattan isaaf umurii dheerinaa akka naa kadhattan haadha manaa isaa akkasiin ilmaan kiiftu akkasiin umurii wajjin dheerattu du'aa inaa godhaafisi kunoo as jirti isiin illee ituu haati manaa gaarii hin taane abbaan manaayyuu gaarii miti egaa maalan jedhaa miti an jechoonni naa hanqata
Kanaafuu jennaan naa galatoonfadhaa du'aa naa godhaa fi isinii galatoomii amiin amiin manni silaa kanatti du'aa naa kadhatu barbaadaadha kanumaan du'aa hin godhaa isinii jenna aanna gara kootiin amiin jedhee jira galatoomii madaamsaarraanis akkasuma maatii manaa kootis. Abeet abeet yaa nooraa Udi oh my god Nagalatoomii gurgaayi nama gaafa siiniin tala Kennaan itti fufa ammas. ammas oh ala ana siitna malee yaadadha malee Itti fufa. kamera malee yaadadha ayye Igaa kan Jamiilaa waanuma isiniin jedhu. Jamiila haadha seenaa Yaa oh my god bani habanamu Namni gara sanaa gargaara isaa ilaalu habanamu mee haadha seenaa Doktor Asli haadha taatee obboleettii taatee mana si ala siinaa kennuudhaan gola si diiqa siinaa kennuudhaan kun immoo sirraa hanqatanaan jettee hadiyyaa siinee abanamu ay kafat abanamu Masha Allah. sotuman Akid Quran kun. sotuman Ya Rab. masyaallah mabruk masyaallah Hello Jamila. Aywa gargari gowaz. mohon barbaachisu Da la. Ya Yama. abshir mabruk baga gammadde Fatia. kennaa kuni kennaa cimaadha kennaa jabaadha kennaa quraanaa wallaahi kennaa ulfaataadha waa danuuf keessaa qaba kalaama rabbiiti waan hedduu amaanaa hedduu of keessaa qaba nama amaanaa quraanaa eeggatee galmaan ga'u rabbi isaa taasisu baay'ee nama gammachiisa Khalas. akka yerootti dubartii lammaffaa quraana badhaafamte jechuudha madaam saarraa maasha allah wallaahi rabbi irraa jaallah Kenaan dhume? baay'ee Yalla baay'ee namatti tola sagantaa keekiitii xiqqoo miira keessa seenanii madaam saarraa xiqqoosi waan isii gammachuudha gaddaa miti miiratti na buute waan dhiifama isin dhiifama gammachuudha malee gaddaa miti gammachuu keessas immoo baga gammaddee amaaniilee gammachuudhaan bu'anii miira keessa dubbachanii ayyee sagantaa keekii Ni jundu kumuna. Imaamataan jiisan. Keki murah. asirratti dhugaa rabbi Mume annabi achi godi. Sadat bayin kumacacir ነው Jamila faymeሽ Shir bada nikah madam sarati sirna kubeellaan gaggeeffamaa jira. Shir bada hammal bada. Jamiilan ni yamani qabu. Asaaba misaaga. Jamila Ammallee burtuqoo fi Sila wajjiniin kuftee kaate tokkoffaa jalqaba irratti manni amma namni kana hunda baadhatee jiru mana Jamiilaan keessa jiraattudha. Tokkoffaa mana kennite lammaffaa irreebatti dhabdee waa meeqa qophiin kun akka inni bareedee amma ga'u namni godhee
Jamilaadha. Ittaan immoo obboleewwan si warra viidiyoo irratti argaatan kana jechuudha hunda jalaatiin nu galatoomaa jedhanii kan viidiyoo keessatti mul'atiin hin jiru hundayyuu galateeffadhaa. Kanaaf miira keessa galtee boosee waldalaamsaarraan keenya amma sagantaa keekiiti. Itti fufaa Jamiilaa keenya galatoomii ulfaadhu ati obboleettii keenya haadha keenya wallaahi kabaja guddaa sii qabna siin jenna isinis immoo ulfaadhaa maqaa keessanii waamnee garuu hojiin keessanis wanni hundinuu wal fakkaata galatoomaa ulfaadhaa hunda keessanii iyyuu siin jenna warri bira jiran kuni warra kottaa daraa jedhamee waamamee dhufe tun ta'in obboleettii keenya ija jabaachuu qabdi ija jabeessuu qabna bira dhaabachuu qabna jedhanii kaan dalagaa dhiisee kaan dalagaa irraa ba'ee dhufee bira dhaabataa jirudha. Hunda jalaatiin galatoomaa jedhanii amma sagantaa keekite gateetti dubbachuu hin dandeenye bakka kee bu'eessii dubbadhu obboleessi kee galee badaan amma immoo waan ani irraanfadheetu jira wanta ani irraanfadhe miira keessa galeeti ani as dhaabatee na ajajuuf itoo hin ta'ini dhaqee birrii 12,000 yookaan 8,000 afooshaatan si qaba jedhee halkan tokko mubeen na boosise Jamiilaadhaan duratti immoo mubee halkan na boosisaa bulee lakki diinqa namaa keessatti hin hojjetattu naan jedhee haadha manaa isaa bira taa'ee halkan mana isaa keessa taa'ee an afooshuma si qabuun qaba yoo inni illee si bira hin jirre naan jennaanan akka waan inni naa qabeetti isatu awwala gammachuu keessa sabna boosisuu eegalee isallee asumaan akka umurii dheerinaadhaas haadha isaa dhibaa isaa jannatal firdoosi akka naa kadhatan isaaf umurii dheerinaa akka naa kadhatan haadha manaa isaa akkasiin ilmaan kiiftu akkasiin umurii wajjin dheerattu du'aa inaa godhaafis kunoo as jirti isiin illee itti waati manaa gaarii hin taane abbaan manaayyuu gaarii miti egaa maalan jedhaa miti an jechoonni naa hanqata kanaafuu jennaan naa galatoonfadhaa du'aa inaa godhaafi isiniin galatoomii amiin manni silaa kanatti du'aa inaa kadhatu barbaadaadha kanumaan du'aa inaa godhaafi jennaa aanna gara kootiin amiin jedhee jira galatoomii wadaamsaarraanis akkasuma haati manaa kootis abeet ya noora